هلا أنا أعرف إيه عندهم تكيسانو شير قدا شير تاب قمي أنا أعرف قمي كو إيه توكو أما كنا نيرو رجيران كوبا راكباتي لا توكو أما كنا نيرو كنجيران مرم تورا ميشين قدا تاب قدا سريت عندهم تكيسانو تاب سريت إيه أكان اتمدا تاب شير والي قدا شير كوبيليتيس Undum tikesanu amaramtuudhaan tokko farramma kudhan jiran hunda isaanii qabachuudhaan amaramtuudhaan meeshiin godha taap itti muddaa ila sirriit taap. Eessa dhaqan? Wallaan irra gara nama kuma lamaa miti banti. يا باقو منا عرفت كان هناك كستين كلا يسرى كاسي سوامي ما إيه ماما يوي كون أرجع سكن كنما وياي تب بيجا ولا سرا ما نبيكن حال كاني الربا كمان أنا را تب بيجا بلوكم هارني تات إجهتا tokkoon koo na fuqaanni koo kunoo tap na gochaa bulu. Maal ilaa namatti gara manaan meeshiin seexaadhaaf jirbiidhaan marfamtee jiraatti namni kun waa malee tap siira siree abbatti immoo amma maal jechuudha maaliin hojii jecha duduma kanaa waan akkasii dubbachuun maaliin maal godhaa amma soodhis. Meena dhiisee sheekiittis nan keessa eeyyamte naan ta'an kunoo godina xabala wayii maaltu jira. Xabala isas nan geessee eeyyaata. Tachoo yaale garuu maal godha sirraa bu'anichi. Niichi kan Alaata sirriitti seexanichi. kan gallatti waa buntu tolu fillee xinnoo laata karoolii taalaata. Namni godhana Falli jiru waan akkasitti falli jirudha. Namitti kana dhiisii wajjira kanaan dura dubartoonni shan mana kana balanii ta'anii Shan? kaan ija kaan maarree shan kaan harka caba kaan miila caba caccabaniitu mana kana gallatisanii deemaa jiru. Kanaaf falli jiru mana kana gallatisanii hiikii jedhama. Jaaffaa jechuudha. Anaan immoo ija na balleessuuf jira. Noonu sansiisuudhaan akka gootu hiisiiti bayanatti jedhidha. Mana rakkata kanaan bakka itti jiraattu mana qabaan dhuftee nama taa'uu dandeessu. Wayyettee? Rakkoon qabu maali? Garraamii. Siirtiisitti maal dhugaa rabbiifu? Silaan akka keenya gargaaru kana dhabeen iyyuu kana Dhugaasi jedhe. Ani immoo mana biraa mana addaan qabu. Nama akka dhiisi kana lakkii bultoota tamaan jettu kusii jesitti agarsiisu maaloo. Maal isaati immoo ati. Naan ammeenyaa fi miti nyaanni. Ilmaatti agarsiisuuf malee. Lafa gootu akkasitti beekata. Falli jiru isa eegalee dhufu amma yaaddaa feetan deema. Namitti yoo dhufte jeetti. Ani bishinii biddaaf cidhiitti. Dhiisi. waan kana illee keessaa fudhatee sokkee qaba. Too nama akkasii jiruu miti kan hin gubadhu silayyuu. Isaan haguugu kana dhundhuma keessa waan isaan hojjetan iyyuu nama galu. Akkasi ela taap sirriit taabii kana sirriitti itti muddaa taap sheer godha sheer walii godha koppiliikii gisee shan sheer taap itti muddaa sirriitti akkana kun. Eessa dhaquudhaaf akkana diddibattee baatee? Eessa deemuun koo isin hin dhibini. Isin galaa taap godha ani immoo ba'ee sheer godha. Akkasii? Dhageessaniitu. amma kun sirrii ta'e amma Itoophiyaadhaan wal qixa taane amma Itoophiyaa sa'a lamaaf ruubiidha. Su'uudii sa'aatii 8 ruubiidha. Kuwait sa'a 8 ruubiidha. Dubaay sa'a 9 ruubiidha bas. Hattaa godhaa ijoollee mana kootii hundi keessan. Deebi'ee koomentii takkitti barreesse achumaan hudduu harreesse. Ana biraa 8:16 ati eessa jirta Umma Ahmed? Oomaan 9:16 oomaaniif Dubaay waan ollaa olii taataniif bara.
Abaaboo guutaa abaaboo sadii. Siriyya thank you. Eenyuun maqaan isaa inni barreesse haadha faate? Kwaatarii. Miin Wal qixatee ka? gas abaaboo sadii. Zibaala Abaaboo qaba. sadii guutaa ka guys. Taphni qabbanaa irra bakka wal biraa. Sobaanii wayya. Inni amma sa'aatii sa'a ganama. Nu biraa 8dha. 8 fi 17. Ergasii immoo 7 fi 17 sa'aatiin kun. Ready? Eessa jirta? Auzu billah. Kutaa keessa jirtan si'a miti maa? Immoo wayi namni si barbaadee dawwalee ani kiyya see kaasee reediin barbaada naan jedhaa ture. Haasofsiistee? Haadha faatee jalaa kan bahu see inni silaa. Maan hin beekaan koomentii barreessee waan haadha faatee callistu seeka. Akkatti nasin dhukkee irraa kaastu jechuun miliqee. Habiibti kabajaan beekani bar duratti tana laali. Ana zufaan isanii waliin taphanne. Ana zufaan isanii namni biroo eenyu waliin taphanne. Asuun kama amaariffa kana hiwaata akka rabbiin ittiin beekne kana caf jette namittiin walitti ol kaa'anii. Taa walitti ol kaa'anii jedhani amma tigistii maali jedhan suni tokko dhaqee barreessee fi Oromoo maali jedha. Oromoo jette sun achi arrabatti dhukkisiifte koomentii dubbifte. Asuun asii manyanyanyanyan jetti. Wali gattaan. Tanuma keessa maal godhee? Asuun illee baate. Tigistii sun illee baate ani illee bahe. Girri isaan gira kana jirtu koomentiidhaan gowwaa maali fakkeessitu sodaattu asuun goota asuu jagna asuu maayikiin jechuu eegalan. Laal hin bilooke seetaatti gadi qabee laal. Akkanuma godhe laal bilookii bicha mi'uutitti akkasii godhe seetaa bilookii bicha deebisee tartiiba deebisee. Nama 300 jira kan hundi isaanii komentii irraa barreessaa ta'an achi bilookii gadhaa badee laal hundi qoteedha. Ajaa'iba wallahi. Hai mataan haa isanii bar. Ani durbittii reediiti. Maashaallah. In sobdee fudhachuuf. Ina mamu. Durbittii ol galii. Lakki Ummu Muhammad jedha maqaan. Ayitti bare beerri zabana kanaa bara dhufu dhaltu bara nama maqaa moggaafatti. Astaghfirullah. Era lakki haadha faate la nagaruma Fatiyaanu ani Ummu Ismaa'il jettee tu ilmoon argateen dura buute. Wallahi. Ka bara dhaltu bara dhufu maqaa moggaafatti. Ani warra reedii sadaffaadha. Allahu akbar. Siin jedhee baraaye. Haadha faate ba'u bakka. Haadha faate ani arraba kee hin danda'u narraa dhaabadhu. Wallahi hin kolfite. Arraba kee hin danda'u narraa dhaabadhu si nyatte. Dubbattu wal faate. Bakka ishee cabsi duyyee sa'aatii badaa dhuftee baraate ammoo sa'aatii gabaan qabbanoofte. Ashi baay. Lakki taphataan ture mucattii tokko wajjin. Dabbalamee. Akkas taanaan bareeda ishee wallah. Irraa ba'u bakka. Kan sila gubbaadhaan taa'u hundi jooyin godhame keessa sisseenaa. Sin argeen deema. Qoy winter maaluma taatee na jalaa miliqxee dhuftee kaate. Galatoomii rabbi si haa jaalatu. Siimi jechuu dideene qonjo.
Mm.